kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota keenya baga nagayaan gara fuula miidiyaa keenyaatti dhuftan jechaat har'aan kana oduu aammee fi gammachiisaa ta'e tokko qabannee isinii dhufnee jirra. Innis warroota beegnar ta'anii fi sooshaal miidiyaa hedduu jalqabaaranii fi itti fayyadaman loogoo babbareedaa hojjannee dhiyeessuu fi qophii xumurree isin beeksisuuf dhiyaannee jirra. Kanaafuu warri jalqaba yuutuubii chaanaalii akkasumas tiiktookii, telegiraamii, instagiraamii fi feesbuukii akkasumas loogoo isaatiin rakkachaa jirtaniif baaneroota garaagaraa koovarii tekstoota gara adda addaa hojjannee dhiyeessuuf jala kaanee jirra. Maarree maalee duree dhuftanii amusaar karaa informationii adreesii jala kana deemu kanaatiin nuqunnamuu ni dandeessu. Kanaan wal qabatee yaada kamiyyuu gaafii kamiyyuu qabaattan nuuf dhiyeessuu ni dandeessan. Isa kana hojjechiifattanii isa bareedaa ta'ee fi multimedia gara social media irratti warri fayyadamtan peejii gara warri qabdan loogoo bifa barbaadan kamiyyuu hojjannee isin dhiyeessuuf qophii xumurree jirra. Kanaan wal qabateeti ajaja keessaniif adreesii jala kana deemu lakkoofsi bilbilaa jira akkasumas YouTube chaanaalii, Facebookiin, emailii fi akkasumas telegiraamiin karaa kana hunda karaa social media kana nuqunnamuu dandeettu. Sa'aatii gabaabaa keessatti hojjannee kan isin erginu ta'uu beektaniiti. Maal eegduree ajajattanii hojjechiifachuu malee isa kan hojjechiisuuf gaafii yaada qabdan akkaataa isin barbaadan fedhii keessan bu'uureffatee kan hojjetu ta'uu isin beeksisaati. Kanaan wal qabateeti akkaataa itti hojjennu karaa DeepSeek fi karaa ChatGPT odoontaan normaal isa ta'e kan hojjennu ta'uu isin beektaniiti. Warroonni cover kitaabaas akkasumas gatii xiqqaadhaan hojjechiifadhaa isiniin jenna.